Ana immoo namni jala seenaa umalaalu gaaffii gaafachuu qabeen abbaadhuma kiyyaan jechuudhaani gaaffii isaan gaafadhanii kadhata ergamootaa keessa kadhata waaree boodaaf kadhata waaree duraa ka jiru tokko yeroo hunda isa gaaffii natti tahaa ture. Faziluma kiyyaan gaafadhaanii paasteriidha waan ta'aniif abbaa koo kadhanne akka kanaa maalidha kadhanni waaree duraaf boodaa maal isheetuma gaafadhu. Yaa deebii isaan naa deebisanii fi deebisii macaafni jedhuu fi deebii isaan jedhan tokko miti garuu immoo dhuma kanarra utuma isaan gaafadhu akkuma kun warri islaamaa waaree duraa waaree booda jedhanii saatii eeganii isaan sagadan suni naan jedhanii naa deebisan dhuma kanarra jechuudhaan egaa akkas ta'e islaamni saatii eegee kan sagaduu fi amantii kan isaaniitu dhugaadha kaa jedhanii gaafadhaanii miti naan jedhan. Ammas immoo kana utuma naan mormuu dubartiin tokko gizee mana qulqullummaa deemtu rifeensa mataa ishee kaastee huccuu isheetti asatti arattu jedhee macaafni dubbatu yoo nuti mana amantaa nu fedhu surreen deemnaa fedhu mataa qullaa deemnaa fedhu qamisiin dhaqna akka barbaanne dhaqna garuu immoo macaafni akkasitti hin dubbatu maaliif akkas jedheen gaafadhu isaantu itti bula malee nuti itti hin bullu naan jedhan. Egaa akkas ta'e isaan immoo itti bulanii seera amantaa isaanii kabajanii waan itti bulaniif waan ta'eef kanaaf amantaa dhugaan amantaa islaamaa akka ta'e ofii kiyyaan of amansiisee ilaalee bakka keessa deemee yeroo mara sammuu kiyya keessa waan deddeebi'ee dhufeef uumaa itti amanee amantaa islaamaa jechuun dhugaa amantaa qulqulluu akka ta'e naaf galee jechuudhaanaaf. Kanaaf guyyaarra alhamdulillah islaama fayyadu illee ni gammada. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر